Ashamaar kafuunee daawwattootaa fi hordoftoota keelloo miidiyaa oduu yeroo ammaa qabannee dhiyaanne irra dursa hangafoota oduun isinitti hima. Karrayyuu Fantaalleetti namoonni nagaa sadii waraana biltsiginnaan ajjeefaman. Guyyaa kaleessaa addee Likkeellesh Waldee du'aan addunyaa kanarraa boqochuun himame. Waraanni bilisummaa Oromoon haleellaa fudhachuu ammallee akka itti fufee jiru ibsee jira. Sudaan keessatti hokkorri dhalate ammallee cimee itti fufuunsaa gabaafame. Dhimma waraana Yukireeniif Raashiyaa laalchisuun kanneen waraanicha gidduu seenuu yaalaniif Puutiin akeekkachiisa kennan. Daawwattota keenya gara bal'ina oduuttaan isin dabarsaa. Oduu kan isinitti Mooneet Badhaasaati. Karrayyuu Fantaalleetti namoonni nagaa sadii waraana biltsiginnaan ajjeefaman. Weerarri daangaarraan itti banamee kan jiru uummanni Oromoo Karrayyuu waraana mootummaan illee ajjeefamaa akka jiru kan gabaafame. Haala kanaan godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti waraanni mootummaa guyyaa kaleessaa eebila 27 bara 2022 ganama suubiin maqaa opereeshinii farra riphee lolaatiin bobba'uun hawaasa nagaarraa nama ajjeesuunsaa gabaafame. Lola waraana mootummaan baname kanaan jiraattootarraa namoonni sadii lubbuun darbuu kan himame. Waraanni mootummaa raayyaa ittisa biyyaa humnoota poolisii addaa fi milishaa of keessaa qabu konkolaataa ooraalii 10 fi Ayisuuzii 6 ganda dheebeetii fi haroo qarsaatti buufamuun maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun hawaasa nagaa irratti dhukaasa jabaa banuun jiraattonni ibsanii jiru. Ammaan duras qaamoleen mootummaa jiila gadaa Karrayyuu jumlaan ajjeesuun isaanii ni yaadatama. Maqaa farra riphee lolaa jedhuun ammas uummata Karrayyuuf gadaa michillee irratti duula waraanaa bal'aa gaggeessaa akka jiru gabaasichi eera. Guyyaa kaleessaa addee Likkeellesh Waldee du'aan addunyaa kanarraa boqochuun himame. Addee Likkeellesh Waldee gosaa dhukkubsatanii yaalamaa erga turaniin booda waggaa 77tti kaleessa addunyaa kanarraa du'aan boqotan. Addee Likkeellesh abbaa isaanii obbo Waldee gosaa fi haadha isaanii addee Dambalee Shinnuurraa Oromiyaa Lixaa Wallagga Dhiyaa Gimbii bakka warra Sayyoo jedhamutti dhalatan. Addee Likkeen bara jireenya isaanii qabsoo Oromoo keessatti gahee olaanaa gumaachaa turuu isaanii kan eeru seenaan isaanii dhiibbaa fi cunqursaa saba Oromoo irra gahaa jiru waan kutannoon falmaa fi qabsaa'ota gargaaraa waan turaniif sirna wayyaaneen adamfamaa turan. Sababa kanaan biyyaa fi saba jaallatanirraa akka adda bahanii godaanan taasifamanis bakka ga'anitti qabsoo Oromoo jabeessaa fi ijaaraa turan. Addee Likkeellesh bara 1997 irraa kaasee biyya Awustiraaliyaa Meelboorn keessa jiraachaa wayitaa turanis haga lubbuun isaanii darbetti qabsoo Oromoo keessatti hirmaannaa olaanaa gochaa akka turantu himama. Guyyaa kaleessaa du'aan boqochuu isaanii kan gabaafame. Sirni awwaalcha Addee Likkeellesh torban dhufu keessa kan raawwatu ta'uunis beekamee jira. Firoottan isaaniif jaallan qabsoo isaaniitiif keelloo miidiyaa jajjabina hawwa. Waraanni bilisummaa Oromoon haleellaa fudhachuu ammallee akka itti fufee jiru ibsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhachuu akka itti fufee jiru eeree akka gabaasa argannetti waboon zoonii kibbaa godina Gujii Lixaa aanaa Surroo Barguudaa jedhamutti qaamolee fi waraana biltsiginnaa irratti tarkaanfii fudhachuu isaa himeera. Lola Gujiitti gaggeeffame kanaan loltoota mootummaa hedduu ajjeesuuf madeessuu isaa akkasuma meeshaa waraanaa guddaa dhuunfachuu eeree jira. Akkasuma waraanni bilisummaa Oromoon zoonii Lixaa godina Wallagga Bahaa aanaa Eebantuu ganda Gatamaa Beesseetti lola cimaa gaggeesseen waraana biltsiginnaarraan kasaaraa guddaa ga'uu hime. Lola kanarratti miseensonni raayyaa ittisa biyyaaf kan isa tumsaa turan humnoonni Amaaraa hedduun ajjeefamuuf madaa'u kan gabaafame yoo ta'u, gabaasa arganneen waboon qaamolee mootummaa 100 caalan ajjeesee 17 booji'uu ibsee jira. Haaluma wal fakkaatuun godina Wallagga Lixaa Beegiittis waraana jabaa waboof waraana biltsiginnaa gidduutti deemsifameen hedduun ajjeefamuun himame. Gamasaan mootummaan waboo qulqulleessaa akka jiruuf hiriirri akka irratti bahametti miidiyaa dhimmatti ba'uun gabaasuu itti fufee jira. Sudaan keessatti hokkorri dhalate ammallee cimee itti fufuunsaa gabaafame. Lolli uummata gurraachaa Sudaaniif Araba gidduu jiru kan Sudaan keessaa jabaachuun magaalaa guddittii biyyattii Daarfur Jiniinaa keessatti haleellaa guddaan adeemsifamaa jiraachuun himame. Tibbana waldhabbii horsiisee bultoota Arabaaf miseensota hawaasa Masiliitti jedhaman gidduutti dhalateen Jiniinaa magaalaan jedhamtu Sudaan keessaa haalaan miidhamaaf saaxilamuu ishees gabaafameera. Akka miidiyaaleen gabaasanitti horsiisee bultoonni Arabaa 2 magaalaa Kiriinik jedhamu biratti ajjeefaman. Sanaan booda tarkaanfiin haloo bahannaa hidhattoota Arabaan
lolatamuu itti fufe. Lola kanaan hidhattoonni Arabootaa Jaanjuwiid jedhaman namoota kumaan lakkaa'amanitti abidda qabsiisuun booda lola akka malee dhalatee jiru jabaachuusaa himameera. Lolli Daarfur keessaa kan bara 2003 illee hanga kana amma kana jabaataa akka hin taane himameera. Haalicha ilaalchisuun koreen giddu galeessaa Hakimoota Sudaan Tiwiitarii isaa gubbaatti seenaa jiniinaa keessatti hospitaala keessaa namoonni guutummaatti baafamuun kan jalqabaati. Dhaabbileen fayyaa hundi magaalicha keessa jiran ni cufaman jedhee jira. Kanaan dura waraanni Daarfur bara 2003 namoota 300,000 ta'an galaafachuun namoota miliyoona 2 caalan mana malee hambisee ture. Sudaan keessatti waldhabdeen gosummaa haalaan deddeemaa kan jiru yoo ta'u, tibbanallee gaazexeessaa gurraacha ta'e irratti abukaattonni seeraa Dhaddachaa Albashir irratti dubbatan muufannaa guddaa kaasuun kan yaadatamudha. Dhaddachaa Albashir TV biyyaalessaa irratti kallattiin tamsa'aa turerraa abukaattonni hoogganaa duraanii biyyattii sagalee gad qabatanii walitti asaasu maayikiraafooniin ofitti hidhatanii banaa ta'uu jarri quba hin qaban. Abukaatoon tokko akkas yoo jedhu dhaga'ame namichi garbi funyaan fokkisaa qabu kun akka malee na aarsa jechi afaan Arabaa hiikkaansaa garba jedhu ta'e. Sudaan keessatti namoota hiddi dhaloota isaanii Araba osoo hin taane Afrikaa akka ta'an yaadamuuf itti dhimma ba'ama jecha jibba sanyummaa mul'isu uummata gurraachaa ittiin ibsanidha. Jechuun kun gaazexeessaa Lukmaan Haymad kan gurraacha Sudaan ta'e kan itti arrabsame yoo ta'u, dhimmichi torban darbe keessa ijoo miidiyaa ta'uunsaa kan yaadatamudha. Dhimma waraana Yukireeniif Raashiyaa ilaalchisuun kanneen waraanicha gidduu seenuu yaalaniif Puutiin akeekkachiisa kennan. Meeshaa namni tokkollee ittiin of hin tuulle hundaa qabna, barbaachisaa taanaan isas ni fayyadamna kan jedhan pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin biyyi kamiyyuu waraana Yukireen gidduu galuu yaallaan deebii akka bakakkaa cimaaf saffisaatu eeggata jechuun dhaadatan. Humni Raashiyaa akka laafu kan feetu Ameerikaan meeshaa waraanaa Yukireeniin deeggaruu ittuma fufuu isheetu himama. Biyyoonni lixaa hedduun Yukireeniin tumsuun daranuu Raashiyaan tarkaanfii jabaa fudhachuuf akka akeektu taasisaa jira. Waraanni Raashiyaa fi Yukireen gidduutti dhalate nagaan furmaata ni argata jedhame hawwamaa turus daranuu biyyoota biroollee kaadhimmachuun waraanichi hammaachaa adeemaa akka jirutti himame. Meeshaa waraanaa niwukileera boombii dabalatee meeshaalee addunyaa yaaddeessan hedduu qabaachuun ishee kan himamu Raashiyaan meeshaa sana waraana irratti dhimma itti ba'achuuf fiixeerra ga'uu ishee ibsaa jirti. Raashiyaan meeshaa waraanaa san kan fayyadamtu taanaan biyyoota addunyaa hedduuf yaaddoo guddaa ta'uusaas gabaasaaleen ni akeeku. Puutiin yaada isaa kanaan meeshaa deebii kennuuf oolan kan qaamni tokko ittiin of hin tuulle qabna kanaan of tuuluuf miti, barbaachisaa taanaan ni fayyadamna jechuun dubbatan. Dubbiin kun Puutiin niwukileera boombii fi meeshaalee jajjabaa fayyadamuu malti jechuun kan sodaachise haasaa hoggana Raashiyaa Puutiin sodaachisaa fi doorsisa michoota Yukireen akka ta'ellee gabaafameera. Puutiin kana kan dubbatan guyyaa biyyoonni lixaa Jarmanitti walgahuun deeggarsa waraanaa Yukireen akka dabalan waadaa galanirradha. Hogganaan humna ittisa Ameerikaa Liyood Oostiin Yukireen waraanicha akka mo'attuuf samiif lafa akka sochoosan himan. Tibbana deeggarsa Yukireen ta'uu irratti ammayyuu waamichi kan dabale yoo ta'u, Jarman imaammata isheen ala taankii farraa leellaa qilleensaarraa 50 akka Yukreeniif ergitu himte. Pool Adams gabaasaan dhimma dippiloomaasii BBC Yukireen keessaa waqtii roobaa ta'uunsaa loltoota Raashiyaaf mijataan taane jedhe. Loltoonni Raashiyaa rooba keessa waraanuu hin jaallatan jedhe qondaalli tokko. Kanaafuu bakka hedduutti rakkoon loojistikii kan isaan mudate yoo ta'u, hubannaa tooftaa waraana naannichaas hin qabanii jedha. Atakaaroon lola Raashiyaa fi Yukireen gidduu biyyoota akka Ameerikaa fi Raashiyaan akka wal gaarreeffatan taasiseera. Kanaan alattis waraanni holola biyyoota dhiyaa fi Raashiyaa gidduutti akka uumamu taasisuunsaa gabaafama. Daawwattoota fi hordoftoota Keelloo Miidiyaa oduu ammaaf qabannee kana gammaatti qophiilee Keelloo afaan waliin turtii gaarii.